san keessa waggaa hanga kana jiru taate nama harka namaa tokko osoo hin eeggatin osoo geema takka hin taphatin osoo hudduu takka nama hin garsiisin osoo filteraa fi shiitaa fi maaliif hin dhukkubin qabeenya fuulleen qabdu an keessallee hin beeku gaafachuulleen barbaadu isiif rabbi beeka garuu fuulleen akka baqattu nama biyya arabaa jiru akka dhala takkaatti nama guddaa fi nama danda'a nama jabaa ta'uusi ani qooda hayatiif hin jira wanni suuraa fuullee san fidee fuullee daqiiqa qoran keessa fidaa isiniif hin jees tokkoffaa jabina fuullee isinitti himuudhaaf jabina fuullee gaafaan isinitti himu garuu irra caalaan ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan fuullee akkasiin fakkeenya godhatanii hin barbaadu keessattuu ijoolleen dhalaa yoo feemasamummaa fuulleen feemasa guddaadha feemasa ta'uudhaaf geeman taphannee feemasa ta'uudhaaf hudduu nama agarsiifne feemasa ta'uudhaaf qaama hin gurguranne manuma madaamii teesseet manuma madaamii dalagachaa manuma madaamii waan qabdu walirra kaa'achaa bakka amma jirtu tana geesse kanaaf dhugumatti yoo jireenya barbaaddanii nama ta'uu barbaaddanii dalagachuu barbaaddanii jijjiiramuu barbaaddan yoo fuullee fakkeenya godhatan ani hedduu natti tola nama hedduu miidiyaa kana gubbatti arguu dandeenya nama hedduu maqaa kaasuu dandeenya garuu namni hundi roga isaatiin jaba waan ta'eef fuulleen gamasitti akka nama tokkootti nama jabaa nan dinqisiifadhu keessaayi baay'een si jaaladhaa hedduun si kabajaa ani hamtuu si hin qabu waan biraatiif miti hanganuma nama kanatti himuu fi ooma suuraa kanarraa dubbachuu barbaadeetiin suuraa sanillee fidee fuullee waan dabaltuu qabaate dabaladhu maamee poolisii faan nama na dura si beekuu asirra waliin turtan na fakkaata innis waan yoo qabaatee jiru. Galatoomii ulfaadhu dabbal dhugaa namaa yeroo takka akka dubbachuun hedduu bareeda. Fuulleen fakkeenya dubartii biyya Arabaati. Fuulleen kaleessa gaafa ganjasummaan asirraa gosummaa fi gandummaan dhiiraa dhalaan dhiirti dubartii hanqattee asirraa iyyaa turtellee nama gandummaa fi gosummaa osoo takkaan seene. Nama hooflaa fi xaba bashannanaa keessatti qoosaa godhaa keessatti ijoollee gorsaa keessatti shamarraniif dubbachaa keessatti akka nama dantaa diyaaspooraa illee hin qabnetti nama haasaa ture. Dantaa diyaaspooraa nama hin qabnerraa fuulleen. Waa'ee diyaaspooraa illee haasaa turte. Waa'ee diyaaspooraa dubbachaa turte. Akka shamarran keenya kun shawwadamanii diyaaspooraa kana jalas fiiganii iddoo ol qabanii finniqetti godhanii irraa amaranii maaliif godhamuu dubbachaa turte fuulleen. Wallaahi lazim isma dhugaa rabbi. Garuu fuulleen nama miidiyaa kanarra ilaa arraa ture taate wallaahi addatti harmasee qullaa takkaa miidiyaa kanarratti agarreen bee. Hedduu dinqisiifanna fuullee. Shamarran biyya Arabaa fakkeenya fuullee isuuf yoo godhatan hedduu bareeda. Waan gaariidha. Dabbaal waa hedduu dubbatee ture, waa hedduus xumuree ture. Mee ilaalaa hiriyoota fuulleetii fi warra fuullee gadii ka fuullee olii, warra fuullee duraatii fi ka fuullee boodaatis warra biyya Arabaa kana keessa waggaa meeqa tures kaasirraa bu'aa jiru hangan qabu jechuudha. Fuulleen addatti namaan hedduu dinqisiifadha. Waa tokko maqaa isee kaasu malee dabbaal dabruun barbaadu. Waan hin kuulle dhiyeenya qabu waan hin beekuuf. Fuulleen mana tokkoo xiqqaate miliyoona 4 oliin mana ajaa'ibaa bareedaa ijaartee irraa xumurtee alaa fi keessa isaa kaashis gootee duraa fi duuba isaa waa hunda xumurtee turte. Kana dura mana san garuu pilaana jaaniin manni sanitti dhufee duraa diigamee ture dabbaal. Fuullee duraa jechuudha. Amma dura olmoos waggaa takkaaf maal dura. Mana jalaa diigame saniif wallaahi wabillaal kariim guyyaa takka asirratti ol baatee isii mimmaan buustee nagarre. Guyyaa takka asirratti ol baatee Oromoo nagargaaraa takkaa jettee hin beektu. Mana akkasana jalaa ta'e guyyaa takka geemaan taphadheetteetis hin beektu. Manni siisan garuu mana hedduu bareedaatiif hedduu guddaa hedduu bal'aa mana karaa jechuun mana magaalaa keessaa magaalaa walakkaati. Handhuura magaalaati manni isii jalaa diigame sun cirutti. So guyyaa takka asirra gabbaatee Oromoo kanaan rakkadhee kanaan ta'e maallaqaan miliyoona meeqa maallaqaan amata 7-8 biyya Arabaa keessatti laffee dalagee mana kana ijaare manni kun jalaa diigamettee guyyaa takka dubbattee hin beektu fuulleen. Wallaahi wabillahi alkariim. Mee namni fuulleen guyyaa takka manaan akkasi dalagee itti hurqee fideen na jalaa diigame. Birri kudhan gargaaraa isin jette asbaa wallaahi hin jiru ilmi namaa tokkollee nu jechuudha. Sigalee addatti intalli tun obsa akkam qabdi, amala akkam qabdi, namummaa akkam qabdi, jabeenya akkam qabdi, garaan si hoo dhiiramee qaabar booka qarshii 200 fi 300 maraachaa jiru. Kana hunda dandeessee obsitee bar manaanii fi waan hundarraa xumurtee kiraa kannachaa jirtu bara. Kaan ka maatiin keessa galaa jiru, kaan ka kiraa kannachaa jirtu manni jalaa diigame sun. Walumaa galatti fuulleen duubatti silaa qoratanii waa hedduu jira jechuu barbaadeeti. Fuullee jabaadhu hedduu si dinqisiifannaa, hedduu si jaalannaa, si arrabsinee hin beenu, si buunee hin beenu. Maaliif waan ati nama jabaa taateef. Kanumaan jechuu barbaadaa galatoomi dabbaan. Fayyaade maamee kiyya galatoon anis kullee kun kan ittiin dinqisiifadha. Ani amma isin na bira jira naasa'u nama fakkeessuun fakkaadha. Baay'ee isii duubatti waan kana yeroo hedduu haasaa ture. Amma sababa wanti suuraa kana argee fi akkuma qoosaatti fidee namni kun hundinuu dhufaa hun seeni ani isillee dhufte. Umaa rakkoon qabu waa'ee fuullee namni hundi ni beeka. Fuullee hedduu si jaalannaa jabaadhu. Yoo waan nu dhaamtu takka waan nu gorsitu qabaatte si dhageeffanna. Ulfaadha jawaadhaadha wama sirrii haasofitanii galatoo obboleeyyii wallaahi
namni gisee akkana wal hubate bareedaadha beek gisee hunda nam cinaacha dadhabaa namarraa soo gaarii miti cinaacha dadhabaa ilmi namaa rabbi hin taane namni hundi cinaacha dadhabaa ni qabaa beeka namni guutuu miti guutuun rabbi qofa kanaafuu galatooma wallahi hubannoo naa kana taniif. Abshir fayyaada hiikuulle okay sabboontuun tuni sabboontu ati ka kullee kana moo lakki ati gurdii haatta kullee osoo gurdiin haatin as geesse ati hanga gurdii diftuun taatu okay kullee teenya abshir mara kon qabu hedduu si yaalanna hanga suma wanta godhu barbaade anis niin fuudhee bar kullee dhiyoota na baga maddelee naan hin jenne yaa kullee na yokottee jirti maammee Aboo baga rabbis jaare wallahi dadhabdee garuu mee koy oromoo tanaa waa gaafadha mee rabbi sodaadhaati nama 720 kana keessa namni waan takka na gargaartan namni na rakkattan si gargaarra wani raakattan takka takka na barreessame nama 720 kana keessa namni si gargaarra waan dandeenya si gargaarra raakattan haagaa takkaan sitti machuu barbaada nama 720 kana warra dhugaasanii waan inni siin jenne gargaartan qofaan barbaada ammas waan guddoo sinirran kaawwanis uumati xiqqoo nama 720 kana keessa namni waan ati gette si gargaarra waan dandeenyu warri gettan takka takka na barreessa rabbi sunuu beene sin qabe hin sobinaa garuu hin sobinaa hin sobinaa haq dhuguma sanatti himaa okay fayyaada obboleeyyan kiyya warri komentii godhu jirtan isin hundi isin argan jira fayyaada hayyee waan takkaan isinitti madaan dhageeffadha mee akkaawuntii bayaan jookaan ammaas baase kana qaqqabaa laala inni kun fooloo meeqa qaba mee guutakka Please mee akkaawuntii kana qaqqabaa laala akkaawuntiin kun fooloorsiin isaa meeqarra jira mee namni dura laalee komentii naa godhu mee namni akkaawuntii kana fooloo isaa dura laalee komentii naa godhu meeqarra jira koma meeqa kuma torba laal maammeen dubbatin maammee sii miti warra as gali jiru keessaa hin baana sabboon tulleen godhee girtii arafoo faa godhee maammee faa godhu jira teenki galatoma fooloorsiin akkaawuntii kanaa kuma torba warri as gali girtan namni 700 kun akkaawuntii kana qaqqabaa fooloo naa godhaatii kuma 10 naa galchaa guyyaa sadii keessatti yoo akkaawuntii kana fooloo kuma 10 naa galchitan waan argadhu san sitti illee mun barbaadu baay'ee way fiidoo takka waraabeetiin jira akkaawuntii kana mee nama 690 as girtan kun rabbi jaati qaqqabaa fooloo naa godhaa armaa waa isin kadhadha takka waa isin kadhadha hin beekan namni 690 kun bakka takka akkaawuntii nama guddisee jiru kana foolootti naa godhaa mee qoyaa isa kana naanaaf fiidoo banata gutakka akkaawuntichi harka jira baay'ee way akkaawuntiin harka jira fooloo godha akkaawuntii kana qofa kun olaan naa agartanii mi Please akkaawuntii nama laal ittiin fiidoo banadhee jiru kana fooloo naa godha warri reefu rakkoo teessii gargaarraa waan dandeenyu siif godha nan gettan sun please fooloo naa godha akkaawuntii kana akkaawuntii nama ittiin fiidoo banadhee taa'u jiru kana ni agartan saa Okay. Sagaleen ija ku jirti maamme sagaleen ni jirti Cufadhu re. sagaleen ija ku jira maamme okay ayyee fayyaada nama 215 naa gootanii jirtan please nama 600 jirtanii mee 500 naa galchaa please 500 naa galchaa akkaawuntii kana guyyaa sadii keessatti challenge guyyaa sadii keessatti followers kuma sadii qofa guddoo bira takkaan isin dirarwan mee warri naa gootan takka takka tuqaa rabbu majaa osoo sobnetti warri akkaawuntii kanarraa follow qabdan mee warri akkaawuntii kanarraa follow qabdan akkaawuntii nama ittiin taa'u jiru kana naa agartanii mi sun hundinuu hundi keessan gootanii wallaahi wabillaahi ilkariib hin goone mee qoyaa warra godhe gaseenetti maqaa isii jaamaa qoy warra follow godhee maqaa isii jaamaa akkaawuntii tana bushraa Yes, dai, gada, jalan murattu, awa jalan murattu tun ya, aku jalan murattu aslian mirta, wallahi galatob. Warra follow ko tanunda follow sini dia by the way. Ini liratin kanina please gift ya min follow ko fam berbada. Jalan murattu, Abba Haji, Kananisa Liverpool, thank you galatoma wallahi. Rui Dabal Muti ko dalamen, Lubu Michu, Faisa Abdi, Opse Nasruddin, Mamme kan Adam, Kadir, Nasima, Gumabas Oromia, My Oro, Jamsi, hundi keessan jazakumullah. Warri follow godhu jirtan asin follow sini deebisa. Akkaawuntii kana guyyaa sadii keessatti challenge qaba. Please akkaawuntiin anama ittiin fiidoo banadhee taa'u jiru kana. Bayaan ilma humbannaa kajoo kana ni agartanii mi? Kunoo gurbaa asina wajjin qaamaan jiru kana. Please follow godha hundi keessan kuma kudhannaa guutaa. Maxaama biyya tana keessa jiru akkaan guddaa dhaqeetiin
laayivii banee isin garsiisee nyaata kan bareedaa nyaachuu deema. Guyyaa sadii keessatti waada wali seenee jira baajawee reefu nama kumaaf dhibba lamara waada naa seene fooloorsii akkaawuntii kanaa dhibba jaarraa hin fuudhe kuma jaarraa hin fuudhe kuma takka seenee gira duruun fiidoo tokko fa'aa irra dalagee waati qoofaan naafa gaqqabaatti fooloo godha nama 500 fi 40 as giratan kun warri fooloo akkaawuntii kanarraa hin qabne pilis nyaata nyaachuu qofaaf beeka waan biraatiif miti nyaata nyaachuu qofaaf mamme ani akka nama kaanii miliyoonaan isin dararu laal kuma 500 isin dararu nyaata hoteela qaalii dhaqee nyaachuu qofaaf kuma sadi challenge guyyaa sadiittiin qaba akkaawuntii kana foolootti godha bakka okay oh Bayaan isaa laaree jirtu gaafa ammataa sigaraa nama abo me khuma sine sanaseen wari rata la badu ana beeka warabbal kaaba wallahi lazim nyaata gartee bititi faranjin biyalaati dhufti asitti turistiidhaaf nyaattu Kariyaalo kuma fi dhibba shanii malee talabadhu laayivii seena baay'ee kallattiin isin garsiisa ree jirtu irratti talabadhu wallahi lazim ree wanta isin garsiisa laayivii kallattiin isin garsiisa ammas akkan okay Ara nyaata guyyaa tokko irratti talabatee waan guyyaa irraa fiddee nu garsiiftu talabadhu malee. Awo Oromoon tunistii gooti bari yaa sabboon fooloo naan gootu bara amma nama 500 kana keessaa ka fooloon godhini jira wallahi billahi waan se ajaa'ib. Nama 340 Oromoon halkan nama godhaa bultee ganama namarraa deeffatte sanuu hanqa amma bira jirtu kana goota malee boodanii deeffatti kan malee. Me osuma sobnetti warra akkaawuntiin namatti fiidoo kana kana fooloo goote me takka barreessa. Me takka barreessa me wallahi ni godha garuu uummanni kun wallahi miskiina jira gollee tengee tana keessa wallahi. Warra dhugumaan nama jaallatu jira wallahi. Gootanii amma isin kun hundinuu warra takka barreessitan kun aboo wallahi fayyadaa yaa naa galatooma. Yaa obboleeyyan kiyya akkaawuntii. Yaa kaan dura irraa qaban si'a akkaawuntiin nama ittiin fiidoo mana dheetaa yaasuu jiru tan akkanuma gadhaawaati yoo inni xiyyaa diimaa qabaate takka mallattoo fuuldura tanarraa yoo ida'uu qabaate ida'uu tanarraa balleessaa please. Maqaa kiyyaan